Tole, magababa tokkoon je'ee baha akka madaa qubaa yaanni garaa gubaa itti Oromooni. Wanni Oromoo kun ni dhiisan jedhanis naman dhiisu ni dhiisettu sin dhiisu. Haa ta'u dhugaa rabbii viidiyoo tokkoon arke viidiyoo dargaggoota Oromoo. It is very shocking. Hedduu miira namaa tuqa. Hedduu akka Oromootu gaafii keessa nama galcha. Akka sabaattuu ni jirramoo hin jirruudha nama gaafachiisa. Dargaggootaan Oromoo ol deemtoota akkana hurgufamaa jiran, harca'aa jiran, akka baala mukaatti harca'aa jiran kana. Dhugatti biitituun nama bulchuu ni qabdi. Biitituun nama bulchuu ni qabdi. Mootummaa haga fedhe dadhabaa keessatti lubbuun ilma namaa akkanatti hurgufamtu. Mootummaa akka fedhetti abbaa irree keessatti haga angoosaan namni ijatti ilaannetti namni kanatti hurgufamu. Garuu dhalti Oromoo ha ol deemu hoggaa maatii baasanii maatii duratti harka hudduu duuba hidhanii mataa keessa rasaasaan dhawan. An sabnummaan Oromoo kunoo saba du'aa deemu na fakkaata. Nama du'aa deemu dead walking warra jaan kana ni jira garuu nama du'aa deemudha. Uummata hangas ga'u baasanii maatii duratti hoggaa rashanan. Ummannummaan sanuu isa wajjin rashanaayii je'ee bahuutu irra ture. Wanni kana Oromiyaa guutuu keessa jirti. Dhiyootaan Harargee Baarargee dhiyaa keessattis deemaa jirti. Guutumum Oromiyaa keessa deemaa jira. Sabni kun akka sabaa jira. Sabni kun wal quba qaba. Sabni kun onne dhawata waliin dhaggeeffata. Sabni kun waliif ni gadda, waliif ni yaada. Waan miira namaa tuqu jechuudha. Kun tahee ja'amee mootummaan naannawaa Oromiyaa haa ta'u mootummaan federaalaa ka ja'an kun tahee jee uummata Oromoo qorqalbii isaa cabsuuf, psychologically sammuu isaa cabsuuf, mentally disable godhuudhaaf lola ajjechaa suukanneessaa kana irra gaggeessa jechuudha. Biyya san keessatti qawwee rakisha. It's out of control. Akitti qawwee control godhanii jabaata kana booda. Uummanni keenya kara hedduun miidhamaa jira. Kara hedduudhaan kara tokko qofaa miti. Kara hedduudhaan miidhamaa jira. Kara hedduunis ajjeefamaa jira. Arra Oromoo tahee ka dhumaatiin Oromoo kun ittiin dhagayamne. Dhumaatiin dargaggeessaa kun ittiin dhagayamne an Oromoodhaan je'uun. Jara keenya waan cufa dura Oromootu dursa. Wanni kaan Oromoo booda dhufe jechuudha. Oromummaan jaarmiya siyaasaa dura jira. Oromummaan waraana dura jira. Waan Oromoon jiruuf dhaabni siyaasaa jiraata, waan Oromoon jiruuf waraanni jiraata. Yoo Oromoon hin jiraanne kun hin jiru jechuudha. Karam deemu jirra. Oromoon karam deemu jira. Mootummaa naannawa Affaar keessatti waan akkanaan agartu. Mootummaa naannawa Soomaalii keessatti hin agartu. Tigraay Banishaangul Amaara keessatti hin agartu. Mootummaa Oromiyaa ifiin jiru karabbiin diina isaa ka jalqabaa Oromoo godhee garsiise. Kadhala Oromoo xiqqaa ol ka'u cufarratti qawwee qabu kana sabni Oromoo akka sabaatti. Sabni Oromoo akka sabaa waliin dhaabbatee maaliif irraa dhaabuu dadhaba? Biyya san keessa abbootii amantaa jira. Abbootii gadaa jira. Hayyoota adda addaa jira. Wallee abbootiin amantaa haga mana keessan dhufee ilma keessan ajjeesutti isin ilaalu wanni kun. Abbootiin gadaa taatu gaafa abbootiin gadaa dhuman fixan jarri kun nu garsiisan. Adooddi isaan abbootii gadaatiif qaban.
qeesotni keenya haga mana keessan seenuu isin ilaaluu kun hayyoonni Oromoo haga ajjechaan kun dinqa keetirra dhuftuu silaalu baroottan dur agaaziitu Oromoo fixaa jechaa turre arra garuu agaazii caale waraana Shimallis Abdiisaa ta'ee mul'ate jechuudha. Hedduu nama gaddisiisa. Hedduu nama madeessa. Hedduu nama dhagama. Biyya qabne jechuun nama qaanfachiisa. Jarana yoo garaagarummaa siyaasaa ta'e lolli addunyaa tanarraa wahuma lamaan xumurama. Tokko araaraan xumurama. Tokko hinjifannoon xumurama. Yoo araaraan fixachuu dadhabdan, yoo hinjifannoon fixachuu dadhabdan, ummanni Oromoo maaliif isin jidduu citaa taare? Ummanni Oromoo maaliif isin jidduutti citaata? Gariin keenya gara ummataa dhaabbanne ummataaf advocacy ta'uu dhiifne lakkii jenne kara biraa wal dhiibnaa jechuudha. Ammi seensa ABO'ti. ABO'n ummata Oromoo olii miti. KFO'n ummata Oromoo olii miti. Waraanni bilisummaa Oromoo ummata Oromoo olii miti. Johar ummata Oromoo olii miti. Yoo dhugatti Oromoof yaaddan ta'e, yoo dhugatti rakkoon Oromoo isinit dhaga'ama ta'e, mootummaa muka hadhaawaa nurraa dhalate kana ta'e OPDO jedhamtee maqaa sagal jijjiiramtu tan wajjinu teessanii rakkoo Oromoo furuu danda'uudha qabdan. Because bakka dhaquun qabu. Maqaleen geessitan, Bahar Daarin geessitan, Banishaangulin geessitan. Oromoodha jechuudha. Garuu Oromoo keessa muka hadhaawaa jira. Muka badaatu jira. Yoo ummanni Oromoo gatii akkanaa kafalu ta'anii ilaaluun nama guba. Especially dubartoota Oromoo ni guba. Sababni isaa warra Finfinnee amata guuruu marsu jiru maal jette? Marsiteeti sin seentu irraayis fagaadheen jettu. Asuma irratti katabeetuma diliin qabduuma. Teetun basiidha dubbiin teessa sabloodha huma rakkoon qabdu. Shay basiidha fi wanni Oromoo amma kana oli beekta wanni Oromoo si oli sadarkaa atitti yaaddu kana oli. So kanaaf ummanni Oromoodha hayyoonni yoo jiraatan hayyoonni Oromoo opportunistoota karaa qaawwa xiqqaa wahii arkanna ja'an jala fiigan malee rakkoon Oromoo maali ja'anii gattaa'anii furmaatatti kannuu hin dandeenye. Hayyuudha jechuun ka gaafa sabni isaa akkana gaaga'ama kanaa keessa seenu gattaa'ee rakkoo jirtuu furmaata barbaaduudha. Gattaa'ee garaagarummaa dhiphisaa je'ee ummata isaatiif furmaanni maali je'uudha. Hayyoota arrabaaf gabbahu, hayyoota olol nama rabbanuuf gabbahu, hayyoota kaartoona tokko keessa booksii tokko keessa ta'e kabiraatti qubalaatu kun hayyuu sabaatii miti. Ulaagaa hayyummaatillee hin guutu jechuudha kun. Kanaaf sabni Oromoo akka sabaatti kabadaa jiru ilmaan Oromooti. Rasaasni ka nyaataa jiru ilmaan Oromooti. Huccuu uniformii mootummaa joo uffatee dargaggeessa Oromoo jilbiifachiisee ka ajjeesaa jiru wataadara Shimallis Abdiisaa faan ergani. Shimallis addunyaa tararra namni angoorra ture hin jiru. Addunyaa tan haga dhumaa ka biyya takka bulche hin jiru. Mootummaan ni jijjiirama. Sabni garus akka sabaan ni jiraata. Mootummaan ana jabaadha jedhu Roman Empire ni diigame. Turkey Empire ni diigame. Atis guyyaan kee hoggaa geeni kutta. Garuu ilmaan Oromoo ibidda inni keessa bahuu hin dandeenye keessa neeyxee atis kana booda angorra bu'eeti nagatta ayo itti sobataa fakkaata. Because what is goes around comes around. Waan facaafatte muratte jechuudha. Dhimmi Oromoodha. Oromoo cufa yaachisuudha qaba. Oromoo cufa dhagahamuudha qaba. Oromoo cufa hadoochuudha qaba. Oromoo cufa kaasuudha qaba.
Oromoon waan waliin dhabe qaba, waan kophaa dhabe hin qabu. Waan waliin dhabe ana qofaa sii deebisaa hajoo hin jiru, no miraakiliin akkasii hin jiru. Waan dhabe Oromoon waliin arkata, waliin barbaaddata. Karaa hiyya qofaatu kana san Qur'aana yookaan Baayibila keessa dhayina. Karaan namni itti wayin arkatu karaa hedduutu jira. Karaa hiyya qofaa karaa hiyyoon ta'an ati diinaan adeemsa dogoggora qabsoo bilisummaa Oromoo keessa bara dheeraadhaaf keessa garagalaa turre jechuudha. It doesn't help us. Kun kar tokko nu geessuu hin danda'u. Ati har'a yoo na jalan deemne ati diina jettu boru yoo dhuftee Shimallis daran ummata fixxe jechuudha. So dhugaan dhugaadha jechuudha. Dhugaan dhugaadha. Dhugaarraa waliif hin kaanu. Barcumarraa walii kaana malee. Kanaaf ummanni Oromoodha bifa hedduun rakkachaa jira. Biyya san keessa qawween akka biyyeeti. Akka itti kontrool godhan hin jiru. Qawween tun cufti mataa dargaggeessa Oromoo irra bu'aa jirti jechuudha. Kanaaf hayyoonni Oromoo taanaan dhaabban siyaasaa Oromoo especially kaafaa ofii aabaa on biyya keessa jirtan waan kanarratti at least yoo ummata mari'achiisuu hin dandeenye amtanii you guys you must do something. Gadaa isin jirtan keessatti dargaggeessi Oromoo akka jawwee mataarraa cafaqamaa jira jechuudha. Shimallis Abdiisaa yoo ilma kee akkasii ajjeesan what do you feel? Namichi huccuu mootummaa uffatee dargaggeessi Oromoo akkasii mataa keessa dhawe obboleessi keessilaa badii fedhe qabaatee dhooyta mataa keessa akkuma warra biraatti yookaan Ejjibti geessita yookaan Ugaandaa yookaan Keeniyaan jechuudha akka fedhoo qabaate. Oromummaadha dhiiga Oromummaatiitu obbolummaadha malee waan biraatii miti. Garuu daangaa Oromummaa diidan. Hidda hidhata Oromummaa cicciraa jirtan. Oromoon akka Oromootti rakkoo jiru tana keessa akkami baana je'ee wal mari'achuun it is must. Tokko ka kophaasaa fiigee bakka takka nama hin ga'u jiru. Tokko ka kophaasaatti fiigee takkuu takka nama tarkaanfachiisuu danda'u hin jiru. Qabsoota naganna 35 keessa jirra jechuudha. Waliyyoon taane wal marii wal qabatanii on deemne ana qofaa galma singiyaan no. Si qofaaf nagada ta'uu danda'a. Si qofaaf maarkeetii ta'uu danda'a. Si qofaaf biizinasa biyya ollaa banattee ta'uu danda'a. Garuu Oromoo rakkoosii kafuru Oromoon yoo akka Oromoo gatteessee waliin mari'atte qofa. Johar Mahammadis kophaa ol fiiguu gaffiiguu wanni inni fidu hin jiru. Addi bilisummaa Oromoo kophaa ol fiiguu gaffiiguu wanni inni fidu hin jiru. Kaafaa'oon kophaa ol fiiguu gaffiiguu wanni inni fidu hin jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo ol fiiguu gaffiiguu wanni inni kophaasaa fidu hin jiru. Maaliif gaafii miliyoon 70ti. Gaafii miliyoon 70 namni 7 deebisuu hin danda'u. Kanaaf rakkoo tana akka sabaa keessa seenne. Akka sabaa keessaa bahuu danda'u qabna. Akka sabaatti. Kana ammoo ka mari'achiisuu danda'u. Angafaa quxxisuu ja'a miti Oromoorree. Waltajjii kanaaf kabanuu danda'u kasaaqee mari'achiisuu danda'u adda bilisummaa Oromooti. Adda bilisummaa Oromoo ka hamilee kaleessaa qabu san. Ka gootummaa kaleessaa qabu san. Arra waa hedduun ni wal gaafannu ni jira. Garuu asirratti miti. Ama 8 dura maal fakkaachaa turre arra maal fakkaachaa jirraan gaafiidha jechuudha kunis. Kanaaf obboleeyyan kiyya dargaggoonni Oromoo ka ija akkasii birbir odoo godhu badii takka malee mataan isaa faceessan haanu dhagamu. Dargaggeessi Oromoo harka akkasii odoo facaasu mataarraa rasaasatti garroobsan san haanu dhagamu. Qaamayyoo fagaanne onneen teenyachi jirti, sammuun teenyachi jirti. Wabii Oromoo haa taanu.
Yo Oromoon jiraate jaarmeewwan siyaasaa jiraatan. Yo Oromoon hin jiraanne jaarmeewwan siyaasaa hin jiran. Oromummaa dandamuudhaaf Oromoon wali dhufuu qaba. Oromiyaa diigamuudhaaf itti aggamamaa jiru kana dandamuuf Oromoon wali dhufuu qaba. Eega Oromiyaa dandamne Oromummaa dandamne booda akka barre deebine haa waluun kurru. Gabaasa sobaatis gabaasuu dhiisa. Fabricate one test godhuu dhiisa. Qabsoon sobaan galman geessu. Qabsoon dhugaadhaan galma geessi. Qabsoon araata gaarii feeti. Jecha mi'aawaa feeti. Hafuura urgaawaa feeti. Qabsoo akka namni irraa dheessu. Qabsoo akka shuruuf kooytu. Qabsoo akka namni jibbu warri godhaa jirtan. Warri daldala dhuunfaa qabdan. Yeroon isin saaxilti. Ammaa miti. Maaliif? Ka'arra itti mannaman dhageenya boruu itti dhufaa jechuudha. Kanaaf waan ganna 3-4 dura ta'e amma ta'ettanii ummata abdii sobaa hin kenninaaf. Qabsaawaaf abdii sobaa hin kennu. Qabsaawaan jecha dhugaa dubbatee bakka rakkatetti furmaata bakka dadhabee jabina barbaada. Gabaasni sobaatii fi ololli sobaa qabsoo saba tokko fuuldura oofuu hin danda'u. Kanaaf warri as jala barreessitanii waan adda addaa jettaniis fayyaa tahaa maaliif mukaadhaawaa Oromoo irraa dhalatee ati namaaf sagadu ati nama aabudu ani saamiyaadha ifiiniin jiraadha dhugaan fudhadha namni waan affe'eenan ergu yaada hiyyaan dubbadha I speak my mind waanin itti amanu yoo dogoggora ta'uu yoon beek irraa hin deebi'a yoo dhugaa ta'e gatii barbaachisuun kafalaaf ani kaayottiin amana namatti amanu ati as jalaa nama amantu mataarra kaayattee deemuu ni dandeessa. Gaafni qabsoon teenya badde gaafa nama abuduu eegalleedha. Gaafa kaayoo kaaneef san jala deemuu dhiifnee nama malaayikaa godhannee jala deemuu eegalleedha. You lost. Addunyaa tanarratti siyaasaa qabsoo taanan siyaasaa yaada bitatta malee nama jala sagaduu sin gaafatu jechuudha. Hoggaan akkana jiru meeqan maraata. Meeqan murtii du'a afaan irra dabarsa bakka biraa taa'e. Hell no. Okay? Kanaaf dhugaarraan deebinu dhugaa wajji dhaabbanna. Ummata Oromoo dargaggoota akkana biyya keessaa lubbuun isaanii harca'aa jiran kana haawwan Oromoo Rabbiin duyda keessan mudhii teessan haa jabeessu. Wanni jedhan hin jirtu. Oromoo waa lama wayi makmaakti. Jaartiitu gaafa heerumte rakkatte. Yoon rakkoo kana keessaa jaarsaaniin bahaa jette. Yoon jaarsaan bahuu dadhabe ilmaaniin bahaa jette. Yoon ilmaan bahuu dadhabe qabriiniin bahaa jette. Oromoon akkas ta'u jira jechuudha. Akkas ta'u jira. Biyya alaatti akka Oromoon waliin dhageenye irra hojjetan qabsoota na cinaa akka Oromoon hin dhaabbanne irra hojjetan warreen kun self interest warra qaban jechuudha. Warra interest dhuunfaatiin bohokan. Qabsoon arra as geessetun qaxara meeqa nyaattee lubbuu meeqa nyaattee as geesse. Garuu dhumarratti biyyaan anjiru tana Viking jedhanii jira tiimni kubbaa Ameerikaa Vikingin kubbaa tana taphateeti yeroo hunda xumurarratti hinjifatama. Siizana kana guutuu deemee dhumarratti hinjifatama jechuudha. Qabsoon Oromootis akkasi. Hojjetee goolii seenurratti nyaadhame jechuudha. Kummataan isaa qorannoo barbaachisa. Maaliif akkas ta'a? Kanaaf warri mooraa Amaaraa keessa fiidanii nuufi Amaaraa araarsitan jettanis mee dura mooraa Oromoo araarsa. Nama mooraa isaa araarseetu mooraa biraa araarsa. Odoo mooraan teetu araarama hin qabne mooraa biraa araarsuu hin dandeessu. Oromoon akka Oromootti maas deebi'ee ifiisaatti ifi araaramuu qaba. Maaltu ta'u jira?
maaltu deemaa jira maaltu irratti oromoorra rakkoon oromoo maali oromoon maal dhabe oromoo tana maaltuutu akkanatti adda dhiibaa jira maaltu oromoo waliif fiduu dhoorke boombiin oromoo jidduu darbamtee oromoo adda fageessaa jirtu tun eessarraa dhufte barbaadanii fala lafa kaayuutu irra jiraata silaa wanni kana hujii eenyuuti hujii hayyootaati hujii beeytootaati hujii warra waa baratee qalama lakkaaweeti akkaan reefu jee they are opportunist dhimma oromootiif hangan takka waan hin qaban I will say this karaa itti bu'aa arkanna ja'an qofa dhaabbatanii shaggooyyee taphatan jechuudha this is true kun dhugaadha gaafa kun jabaatee dhufes kana jala fiigan gaafa kun jabaatee dhufes san jala fiigan gaafa abaawwan jabaatee abaawoo jala fiigu gaafa kaafaawwan fa jabaatee achi fiigu gaafa waraanni jabaatee as fiigan hayyoota akkanaa qabna hayyoota bakka dhiqatetti hin goggoyfanne qabna jechuudha ka oromoo kasaara guddaa keessa neqe kana keessaafu warra amma gayyaa'ee oromoo protest booda oromoo dhufe which is good baga dhufan mooraan qabsoo gargaarsa feetii garuu qubana malaachuu duratti eessaan turee jiilaari jireenya kee guutuu eessa akka turte eessa turte where you been guyyuma keessa turterra lakkaawwadhu malee warra si dura ture quba laachuudhaaf hin rakkatin don't even think don't even worry about it ama torbeega qabsoo dhufte amatuma torban keessa lakkaawwadhu if you go further than this deebisi khannamaa jechuudha kana booda namni walirraa calju waan hin jirreef jechuudha namni callisee wal dhaggeeffate aamin jee akka namni duuda namaarra namni deemu namni fidhiisu hin jiru jechuudha doktoroonni rakkoo sammuu qabdan qoricha keessan fudhadhaa oromoo duudaa garaan godhina sabni kun biyya keessattis daadarkaawee ala kanattis diigamuudhaaf we cannot afford tokkummaan oromoo kalees dhiigaan dhufe dhiiga qulqulluun dhufe laata dhugaan keenya warra shinniga wareegame san hojii awwaalame laata warra shinniga wareegame san silaa arra tokkoon saanii he'eenu arkee maal nuunja qabsoo shinnigaatiin dhaadanna dhiiga shinnigaatiin garuu wanni nuti goonu faallaa dhiiga shinnigaati waan walittiin dhufne dhiigni shinnigaa oromummaa addan baafne gandaan dhiigni shinnigaa amantiin addan baafne dhiigni shinnigaa tokko tokko irratti hin bobbaafne dhiigni shinnigaa dhiiga bakka takka jigee walii ititeedha garuu faallaa dhiiga shinnigaa hojjechaa jirtan oromoo gandaan ciruu oromoo walirra bobbaasu oromoo diigu kana bal'inaan walitti deebina an arra garaana nyaatee dhufeef dargaggoota keenya biyya keessatti aarsaa kafalu jiru jiru kana my heart broken dhugaa kan talo oromootti ka haadhaatti akka haadha dargaggoota akkasii qabdutti haadha ilmaan akkana jalaa dhuman kana bakka isaanii if kaayete ilaale jechuudha it's very painful nama guba baanziila ta'e nama guba garuu dhiiga isaanii san naggada siyaasaa godhachuun nurra hin jiru abbaa feete ta'e abbaa feete they don't deserve that they don't deserve that onneen nama caba lapheen nama caba dhiini dhiigaan baha haga fedhe haa turu gumaan ijoollee tanaanuma baha no matter what hagam turullee maaliif qabsoon obsa feeti qabsoon jabina feeti qabsoon nuti beeynu qabsoo arrata markeetti deebite tanaamiti tanuti beeynu san jechuudha garuu kunis numa sirraawa adeemsi qabsoo ni sirreesse jechuudha kanaaf obboleeyyan kiyya galatooma bakka jirtanii haawwan oromoo akkana boo'u jiru kanaaf rabbi kadhadhaa rabbiin dhiiga oromoo bishaan laga yaa'uun godhin rabbiin dhiiga oromoo naggadatti hin jijjiirin ka mootummaadhaaf hin jiru amma mucaan dhawan kun
It could be an engineer. It could be a teacher. Garuu milishiyaa karaarraa fuudhanii leenjisanii balbala afurin baratiniitu barattootatti kanatti taphachuu jira jechuudha. Oromia is losing the intellectuals. Beektoota qaroo daa'imman lafaa ol ka Oromiyaan dhabaa jirti. Kanaaf yaaduu dhiifnee wal nyaanna. Kanaaf yaaduu dhiifnee assignmentii namni nuu kannee hojjenna. Kanaaf haawwan Oromoo bakka jirtanitti rabbiin isinaa tiisu. Milishiyaa ganda keessa bobbaaftanii ummataan fixu jirtan kanaas milishiyaan tunis guyyaan isin dhaabbattu ni jira. Jara keenya Oromoon dur wahii qaba. Oromoon dur gosti takka yoo dhayxee gosa takkarraa ilmi nama ajjeefte akka itti baafatu beeka. Gandaan ani itti dhaladhee ganda biraa dhaqee yoo nama ajjeesa akka itti gumaasaa bahu beeka. Arra garuu hoggaa ilma keenya rashanan akkanatti eenyu harka marannee ilaalla. Kadiinni nurra dalage caala bara 150 kayannu ka arra nurra dalagamu jirutu irra hedduudha. Kana ammoo odoon beeyne nutiitu walirra dalagu jira. Kana keessa rabbi nu haa baasu. Nothing I can say. Kana hedduu na dhagameen dhufe karaan sagalee fi itti dabarfatan tokko kanuma. Warri Facebook yee cufuus ni jira amma xiqqoo booda baatii sadiifaadhaaf seenuu hin dandeessu jira fedhee maaliif raayyaa ittisa social mediaatii jira ka qabsaa'ota irra jaaramee waan akkanaa kana cufu. Rabbiin ol hafe dhugaan Oromoo rabbi bira jira. Dhugaan Oromoo rabbiitu harkaa qaba. Garuu warra Oromoo diigu keessaafuu mooraa qabsoo keessa taa'ee dhiigni shinniigaa baanzila ta'e isinaa gubu. Lafeen shinniigaa waraana taate isinaa ciccirtu. Silaayis dhimma mataa keessaniitii fi dhimma dhuunfaa malee tasanii irraan kaayyanne isin. It is because of the name. Maqaa sanii naggadda malee bakka san hin jirtan. Kanaaf fayyaataa galatoomaa obboleeyyan kiyya ka biyya alaa jirru haawwan keenya akkana ijoolleen xixiqqoon qaxarri irraa cabu jiru kana bakka dandeenyeen bilbila isaanii taatu karaa qunnamnuun hin qunnamne akka jajjabeeffannu. Ayyoo jabaadhu siif jirraa hennuuni. Bakka ilmasii ilma kee dhabde bakka ilma keeti an siifiin jira. Jenne imimmaan guyyaa tokkootillee harraa qoorsinu. Namni waliif dawaadha. Naas ma'annaas shayxaan liwaxdoo. Namni nama wajji jiraata shayxaana kophaa jiraata. Kanaaf haawwan Oromoo ka biyya keessa kana dararamaa jiran tarii ilma tokko malee hin qabdu ta'a. Haawwan Oromoo kana cinaa haa dhaabbannu waan dandeenyuun it doesn't hurt. Doolaarri 100 waa takka nuuf hin godhu nuti biyya Ameerikaa kana keessa fagaattu gabbaanee nyaataa nyaanna. Haadha Oromoo ta ilmisii kanatti irraa mataa keessa rasaasaan facaasaa jiran kana an intala Oromooti. Ayyoo siifin jira jabaadhu jechuun haa dandeenyu haa wal jajjabeessuun jaa fayyaa ta'a. Bal'inaan walitti deebina. Nageetti.